easy. Yaw kon firtam no. Guys, tagay. Anta na firtam. Ma ni kano itabar. Demte afan kabate. يا شي لمن الملاهم يا مسكين tagay ya sifini Muhammad. إني أنا موسي Ati silaan kiyaar Bashir bishaan gubbaa dhaabatee deemullee harkite waan daakkaan beeyne fi malee dandeettii isaatu akkasitti bishaan gubbaa lukaan oofan inuman jettu ati yaa dhukke dhagaye amma chaalenjiin sii kannaa dhagaye murti guuto I'm your boss okay ani bosi amma بوس ما خير قدي بسنيتي أفاني ناسي irra si gara feeroo lama amani takka ji أيه amma akkana goota konsertii Ibroo Ibsaa san deemtee Facebook irra ashkaabbattee possottee يا مسكين أنا ما واني وادا قال أنا أمتك مسكين يجي ماكينات مي ماكينو مثلا بتاع أمتنا كبجي أكنت سرنا أو فكنافو أن تكتي سرعين كتا فيزا ويا شني سني سرعين باسا كوبا سدتمي ركون كم أوكي أنا ما كوبا سدتمي وأنا ماش كابت ودوبا بلسو كنا سرفتي بر ونيتي لا أنا بقالي رانيانا نيبر وي والبيخو أولو ركونا والله بالله ولين بينو غازي كنا قلتوني وجي مرتقوتتي بلوك نما قلتون تبني كينيا اللي أكسر لمتي أما تبني حالو مركون كابو غرواتي أكنا ما قرتي مكوبا سديتا ما مرتي وأنا ما أشكا بدو بنامي أسمو حبيبي نيقل لكوي سديم بايشو أتما كما دبتك أما سديم بايتا يا أما سديم أما خلوني دقي ويا تكت ريكوردينج كيك كما دي ما جابا با أبدي طيب با أبدي مختار ثانك يو حبيبي أبي تورمون كنا والله أورمون نجالتا أن أماني أنزتي ثانك يو كما أتبر كما دي كما قلتر بارا الله أكبر كاسب لا كما دي دمي لما كم أينو كما لما في كما سديم بايتا جايز أما كانوا يندسن سديبر تايمينج خنايجا سديم بايتا ما نينو سكين نري أورمون سنفيتو مرتقوتو أورمون جوارتك كافيتي أنا ما جوارتك أينو جوار جوار إسحالك أكيسن هربا ملي بولجو كما سدي قطني والله سنكبا والله سنكبا thank you أمين فايسو قاسم حبيبي قاسم نما قدوا مال تايمينج مالك تلو كما سدي برسران دربا هو أكا غلانا أكا لغا أواش سقوب بانفجا نكم أنا قوب بالامو يا والله أنا أقول إنجز أبنو والكت أمم تربي أمم يوش أنا ناصر رجل تو ودي تبر كان وانن mucaa keeka fakkaatu kan hogguma lammee laalimee keeka fakkaata bar ani guraagee wayii soo jiraayyuu giza kan silaalo Allahu akbar maqaa kiyyan jijjiirra sabboonummaan maqaa keessan jirtu laal ati guraagummaa kee maqaa Oromoo jala dho'ifachuuf murtii guutuu ofiin jetti solloqa osoo Somaalummaa illee itti akka wayyaa guraagummaa guraagetti naannu no way Somaaleen nama akkasiiti miti nuti amaarri nu bira jiraatu bar wallaahi billaahi jeeka kata bro ganta guutuu amaarri tokko nama maaressu bar maal haasofita habiibi tana qaanfadhu maqaan keetu amaara garam amaaressi taree simaatu wallaahi billaahi jeeka kata Qaasimi kana flow naa godhaa bal'aa wallaahi billaahi wallaahi Qaasim kana flow naa godhaa sabboonaa namaatu wallaahi Qaasim flow godhaa Oromoo Qaasimii kana flow tolcha namni kumni tokko as keessa jirtan kummi inni kumaan naggan lakkisu jira isin immoo kuma takka flow godhaa dhaqaati sanyii leencaa sanyii aanu thank you arkitee akkaan si bira taru siimee jiraami barin dhageessu ati rakkoon kee meel taate timing guys timing dhibba shayyoo kennanii nu bira taran hin beeynu guys dhagee waan anan siin jedhu na dhagee waan anan siin jedhu na dhagee ishi laa meeqaa booda amma ni beektaa atamma nama du'e moo nama jiru atam nama jiru akkana ol jee adeemu sanu namni gizee sadi namni irra deddeemu namni akkatti namni si gara aggaataa miidhaa dhufnee minaafsi amma namni ni dadhaba ji murti guutuu qoy amma ni haasoyna geema dhiifne haaso geema cufe hayyee amma haasoy dhagee anaa fi geema ofishaal qabannee turre mi
Game official akkuma amma naaf sita banne kana abbaan barbaade bakka barbaade irraa si kannuu danda'a. Anaa kannuu danda'a gif. Surra koo miti. Oromoon kutaan kudha tokko ji. Ani aktiivistii Oromooti hoo. Aktivistii. Yes. Oromoon aktivistii isin barbaachitu by the way. Akkamitti aktiivistiidhaa bara akka teessee haasoftu kasi godhe. Eenyuun? Jawaar Muhammad. Hiige ilma eenyu? Awwa dhis Jawaar dubbisiniiti. Biyya warra. Dubbat waan feete dubbat. Dhagaya adeeroo biyya bulchuudhaaf duroo waan si barbaachisuun si hima. Waa'ee biyya bulchuu dhiis. Waa'ee biyya bulchuu. Biiroorraa eegaltee jalarraa qabaleerraa haga haga kiiloo deemta malee namni akkanumaan dhufee agarteemi barataan kutaa tokko yuunivarsiitii seenuu jechuudha kana jechuun adeero Arsenal waan fuudhu jechuudha. Baay'isee jechuun burti guutuu faarsee bulaa keessa sadarkaa duraati irrattiin si eegaa beeta. Osoo biyya galee faana qabanii amma burti guutuu dawwalee faana baasa fayyadee yaadaa ture. Garuu isin aktiivistii ganda keessaa ta'uu keessi Aleeksi maal tirka mirkii ta'uu keessan gaafa hidha guddicha abbaa isan hin dhayin wallahi silaa biyya jiraadhaan ni dhaqa ture akka doktor Abiyyi xalayaa yaaminsaa naa erguun beekama maali beekta waa'ee biyyaa habiibi waa'ee nama du'e irraa haasayati waa'ee biyyaa fi kajaarame irraa naasee waa'ee biyyaa isin ofillee duutanii biyyallee ajjeestan os dhaggeeffadhu waanis hin jiru please nama top irra jiran kana follow na godhaani jiru waan waa'ee nama jiru haasaa malee waa'ee biyyaa eenyu waay murti guutuu dhage amma yaadan haasoyina amma ani amma laal qoyka na ficcisiis baay'isoo wallahi kun arrabsoo miti laal anamma osoo Itoophiyaa jiraadhe osoo ana taate siigalee osoo amma na taate mootummaa mormuu danda'a mootummaa deeggaruu danda'a sun mirga kiyya siigalee akkasii mire garuu laga abbaayisan ka mormus ka bulchus ka deeggarus ka qeequs namni cuftuu biyya tiyya jedhee dalagee jira sun amma alaabaa Itoophiyaa gartee amma alaabaan Itoophiyaa tasabaaf sablamii 8 dhagaiga ati nama waa'ee masaaraa kiiloo gurguramtee hiramuu qabdi jawutu abbaa Suudaanii gurgurree hinjen san abbaa jedhe wajji haasa'uu dandeessa garuu hidha laga abbaa irraa akkamiin dubbatta afaan kamiin even ani viidiyoodhaan hirmaadhee jira ati ka qaaman biyya jirtu dhaquu dadhabde faranjii kiisa seentan jedhee abbichuun isin ari'eemi dhageenye bar mistira keessan ba'e mistiri na saalfachiifti ijoolleen sun narraa ari'aa jee eenyu dhagee bitina saatii bar habiibi amma laal akka tiktok irrallee ataaqimii hin qabne harkinee jirra suuraa tante gurdii ta duubni adii ati suuraa gurdii ta duuba adii paaspoortii GPG scan okay na erkiti constructionii dalayda okay visa si erka ani nama sadde by the way du'aa irraa galchee dalagaa asi godhuuf hin danda'a namoota saddeettan sanii fi sillee wal wajji sin qaxaruu danda'a haqimii amma irra jirutti ana haqimii kiyyan ba'e ture biyyan jirtu habiibi haqimii kee harkine bar gaafa hidha guddichaa yaaminsi si hin godhamne kiiloon keessa nama xiqqisu fidi harri saddeeniin bitame hayyee amma akkana godhe amma gaafa koonsartii Ibroo san eenyu Ibro la qomaata አንድ ጣት ብርቅ ነው ጀት who is Ibro Ibro eenyu maal dalage eenyu eessattiin beek you will see koonsartii takka taheen beeyne tahaa jira okay Oromo yoo waan gurbattiin harreen tun akkana gurbaa akkasitti by the way harreen nan sagalee de takkaan arge ta harreen nan itti akkana goonee sallutu ni asitti murti guutoo jiru amma wallolee jiraan diina amma si yoon fira taanee beeynaanii naaf yaati akkan ani guraagee wajjin firaa miti guraagee a'uudhu billah እና akkasi amma gaafa koonsartii Ibro koottu hin caffartaa
silas yoo yoo ciikinillee afaanin itti baddaa amma ciikin amantillee sii kennitu hin jirtu lakkaa intalli ati wajji deemtu san kanaaf okkolti ilkaanin ciniinte ati isin immoo harreen gandaa dhagaye harreen ganda keessanii naman dhiittu bar duubara dhaabbattanii ati bar umrii harree si gabaabse harree sirra guddoodha wanni akkasii si biratti ati amma gowwummaa kan kee maaliif beekta faranjii wanni akkasii mee ayyee daabboo afaan nyaatu maaliif himi faranjii biran jirtu addunyaa irran jirtu homaa hin beektu sadarkaa biyya arabaati barsuun soba inni fiilmii naasii himaati bro yoo akkas barbaadde ati obboleettii tante tafuulli akkana bareeddoo jiraatti rakkoon qabuun akka nuyi dandeessaa ta biraa immoo harreerra namu wayyaa sin jechuu dilii obboleessoo waan afaan hin beekne maqluuqan dubbanne moo obboleessoo amma namni waan naaf waliin jennu kana dhugaa isaan beeytame laal geema taphanne dhagee na dhageeffadhu wanta dukkadhatu waan namni siin jiru dhageeffadhu namni waan nuti naaf taphannu dhugaa isaa jigalame nuti daabboo nyaatuun keessun illee amma sobaare eshi murti tanuu bicha naa himi bar nama photoshop fi wani addan beeyne badoo an nama miidiyaa irraan ture jee bara 2015 irraa laayifii seenu kasil kuma qabatee deemu wallahi sin ajaa'iba bro zabana kanatti at least ChatGPT fayyadamiiti waa adda okay AI dha wanni sun haaganumallee adda baafatu hin dandeessu rabbis taaddu haw akkani itti adda oromoo nu ganee quba qabaadha kenoo waa akkate hagana waahi rabbi irraa gabbuute atillee amma fakkeenya wani naaf ati dubbanne namaaf dhugaa atis akkuma isanitti gizee isaanirraa dhugaa godhattu na ajaa'ib dabar bakka rakkoon qabu ana rabbiin natti erge simarraa morma yoo garuu dubbiin natti cimte immoo simattiin garagalaa quba qabaadhu kalaas bakka gaafa konsartii kootu Dubai welcome an duraan galgala gizee walii dawwallu maaliin sin jee jalqaba gizee walii dawwallu ani konsartis quban qabu guyyaa afur booda Dubai dhufuu deema sin jenne garuu amma konsartii jira kalaas kootu aya konsertii achumaanuu normaalii konsertii ta Oromooti ta nama Oromooti itti goree wanti godhee deemuun hin danda'a garuu konkolaataa sanillee hin binna konkolaataa baay'ee ta'ee dhageeffadhu eessi baas baratti nama dila kana nama 600 jira dhageeffadhu konkolaataan viidiyoo waraabee bakka san laayifii dhaabbadheen dabarsine akka dhiyaatti nama miidiyaa ta'ee dhageeffadhu ani konkolaataa akka keessatti Oromoo waliin buutee naan binne waliin naa buufne Oromoon akka keessatti Oromoo irraa kafanan eeggadhu an nama kiyyaniin beeka bakka akkasii dhaqiiti makiinaa mashaa akkasirraa makiinaa 00 taargaa bakka akkasiitti fudhadhu jaanimeetiin ergamee fudhadhee guyyaa sun gachaamte bakka isin jartuu laalle deebi'e kanatti tasfaa ofitti godhuun kan kee ofirra dhaabatuun kan kee rijaal amaana shaayidaa rijaal wand beeytu awo hante amma waan dubbiyee nyaatee ka'a annamni amanee atiitu makiinaa binneettee baay'ee murti buutu anamma akka sabaatitti jechuu akka sabaatitti guyyaa toltuuf qabda beektatillee ani kun garuu waan inni firraa qoodu siimu isinuma kana hunda ijoollee jechuun kiyya ijoollee saayiboota miidiyaa irra hojii jirru kana ajandaa guddaa makiinaa bituu isin gatiin dhuftan san bishaan itti naquun kiyya I don't believe it bro wallahi makiinaan sun jaalattuuf jibbitullee hin bitamti murti buutu arraba kiyya kana gubbarraa rifeensa buqqisi konkolaataan biroo naftu no ani bar nam takka personally ani nam takka bar Oromoo warri Dubai dhageettan waan gurbattiin daalattiin tun jettu namni takka manatti nafina ni bitamtii ni bitamti wala mayaamiti rafuu dhibitiitti takanne waan afetti guuti habibi maaliga akkamiin makiinaadhaaf ni dila yaamama ani obboleessi keenya yoo harkate ittiin gammadaa bar garuu itti taphattaniin beeka akkuma amma dura sheenyuti kaan itti taphattan sanii waan hin beekuuf hin dursee dubbadde wanni ani sheebsa konkolaataa sheebsa no sheebsa birallee ka birallee fiddan kami habibi makiinaa ustaazii ibsaatiin giftiin guuramuun turre ijoolleen mun akkaawuntii bante baallaa san nyaanne ijoolleen nyaatee gama yoo dhageenyu tokko si baa jedhanii ammas kearfaan naggatee fiitiif deemanii kaduraan buutoo baajan warri konkolaataa sheebsaa san walitti qabaanii guurra jee ati ajandaa uumtee akka mallaqni guuramu goote achi booda immoo warri sun mallaqa dhaamsanii achi garagaltanii ittiin lulluqattan jaan dhugaadha. Eenyufaan ani waan akkasii keessa seenu baay'ee waa kannaniifi waa guuraniifi waan akkasii keessatti uumatti nan agartu ganaa nan agartu. Hin seenu waan akkasii garuu gizee waa gootanii namni waa qabus gaafa itti qabbanaa'e qofa harka kishan kaatiniiti
Alex ati arrabsaa turte si fide motora irraa kaafadhuuti qottu fuulaan as bahi Alex. Hagaree kun si arrabsaa ture sirraan arrabsaa ture. Koi mana galiitanii seena viidiyoo. Har'allee asi qabdu milishaan achi booda irraa nu gurbattii tana hidhanii sii jenna waslaatta yeroon hin galtu gara mana maal eedaa gamma. Baga hidhamee jetta malee isin hin beeynu wal hin beeynu maa. An sagalee kee dhaggeeffadhe sagalee wasfee dhaggeeffadhee dhufe baran. Ayyee. Ati ofii kan keetiifuu konkolaataa si jalaa gubannaan namaa si fite konkolaataa. Gubannaan Oromoo magaalaa na jalaa gubate jee ibidda agarsiisee aboo dhiirtimee dhaggeeffadhu Alex waan tokko hiriyyummaaf naan dubbatini anaaf kiyaar ija takkaan laalta waan takka qofa akkasitti dubbattuun barbaada. Makiinaan sun guyyaa gaccaamte akkamittiin makiina eessaa fudhatee amma wayin dhaggeeffataa ture laayif irra jira. Dubbadhu mee Alex please. Ammumaan daqiiqaa lama isinii kenne deebii isinii kenna. Ayyee Alex tiimi birlaate. Maalitti himu? Waa'ee maali? Makiinaan biyya Dizaayir gaccaamte akka guyyaa lammaffaadha ani makiinaa eessaan fudhadhee dhufe. Ani konkolaataa sana dhaabdeetuma konkolaataa haaraa biraa gaafate fiddee dhuftuun argee. Ayyee. Konkolaataa miti nuti burcuqoo gaafa cabsinu iyyuu hangam tokko akkanatti dhaga'amu beekna. Kiyaari xiqqoo si akka inni itti of ilaaluuf namni itti ilaalu garagara beektaa. Waliin madaalu. Just madaala kee. Qarshii 500 akka gabbee boo'ee Oromoo tiyya sadaqaa naa guuraa jee gurbaan kun. Boonyee fi kiyaar kiyya abshir jenneeni anaan immoo akka dhiiratti baatii 4 nama miidiyaa ta'ee baatii 4. Makiinaa gaccaamte san hin dubbanne amanni sun dhumee fakkeenya waan akkanaa keessa dabartee dhiirtii gara qabattee dabartii jeetiin dubbadde. Look. Edmee Lanna Nasri, bro. Namni namaa amma yoo ta'e Nasri saffaa. Amma dhaggeeffadhu deebisii kenna. Tokko konkolaataa san hoggu isiin gubatte san ka poosti godhe eenyudha abbaa giddiiti. Lama kabira osoo darbu waraabee micaa habashaati een zaranyaa makiina'u taqaaxxale jedhee namni poosti godhe. Wanni akkasii galgala. Dhagahi. Inni poosti goonan ani mana galee rafee ture sii galee. Namni as keessa jira. Ani rafee ture achi boodarraan ijoolleen hiriyoota gurup irratti haasa'anii ganama guyyaa lammaffaa ka'anii kootu iddoo konkolaataa deemnaa naan jedhan. Maali konkolaataa binnaa? Konkolaatallee naa bitanii sii galee mallaqa ittiin biyya deemellee bashannanullee miliyoona takka akkaawuntirra daawutee mukonninfaa jechuu sii galee abdii nuuresaaf daawutee mukonnanii makfiraadha. Zoro beeku garuu miliyoona takkallee harkarra naa kennanii dhaqii bashannanii naan jedhan. Akkaataan an itti of laalu dhaga'iga. Akka duriyyeetitti akka aktivistii ganda keessaa isinitti of laala. Oromoon garuu gaafa konkolaataa sanii dirjiitii Jawaari moo konkolaataa Kiyaari gubate hanga jiru namni jedhu Jawaar maqaa yaamaan waliin si jalatti hin dhokatin ati isaa miti kitaaba hin gaabbu jiru Dubaayii gurgurte ittiin saltee ittiin duwidee bar habiibi maal haasoo jirta hin beeknu nutiin inni si maqaa nama guddaa yaamina asitti akka waa dubbannu nun godhin. Kiyaar waan siin sirreessa waan amma jette irratti fakkeenyaaf konkolaataan kee gaccaamee gubatee abbaan giddii akka poosti godhamu osoo si eeyyamsiisin osoo ati poosti naa godhaan jedhin poosti hin godhu tokko qabadhu kana. Waa tokkollee osoo hin jedhin. Iccitii dhuunfaa keetii iccitii jireenya keetii namni osoo ati hin eeyyamin namni poosti godhu hin jiru sumaatu poosti naa godhaa jedhee kadhateeti tokko. Lammata inni lammaffaa wanti ati jalqaba kan suuraa kaas konkolaataan sun yeroo gubatte situ bira jira moo abbaa giddii si bira jira kan suuraa kaasetti ergeenya. Yes. Tuf. Saaliyaa Taajuddiin ragaadhaa si jammar konkolaataa san ka oofaa ture abbaa giddii ta'an ijoollee qamar fuudheen mariinaa bahaa ture. Icciitiin haa bahume. Yoo abbaa giddii taate Oromoon hin bittuu bakka konkolaataa Kiyaari gubatee abbaan giddii posotate. Because kophaa isaa konkolaataa kafaluu waan. Saafii takkaas qaba Kiyaar. Haya. Maaliif akkana jettee?
harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti suqu. Waan kana natti ergan ammoo natti erganii beek. Tonkoliin namaan danda'amu. No, namattiin erkee bar namaaniin jee harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti suquumne sun tokko siin jeen. Oh, akkasi. Ayyee. Anyway, ati karaa kamiinis haa dhufu booleenis booleen babaalee bimta. Bichaa ati sadoqumaan bitamte makiinaan. Akka waan budaan nyaattee konkolaataan sun garaajii jirti amma kabiraatiin oofu jira. And then Alex jira. Baay'ee maal akka taate beektaa? Anamma akka qabsaa tokkotti Oromoon jaalattuu jibbituu beekamtii naa kennellet na hordofu. Gurbattii sibiila sannaan jaa namni marti sii galee. Bakka dhaqqabe kanammoo gaaf tokko hin dhaqqabdan isinillee koottaa. Jabaadha abdiin kutinaa hojjadha. Sibiilummaa. Bakka kee kana ni geenya akkamitti isa bakka kiyya kana ni geessa jette? Of course. Wayii wallahi na rifachiista beektaa jechuun akka namni takkatti na rifachiisa. Nuti biyya abbaa keenya ati guyyaa 15 as taa'uu hin dandeessu. Guyyaa 15 Finfinnee walakkatti dalagaa dalaydee miti jiraachuu hin dandeessu. Yoo kiishii artistoota kana gisee barsaa fudhadhiisanii gabbu'an hin seeni. Sagalee Alex Injalaa dhaquu kana na rabbasha kaa yoggaa guyyaa 15 achi taa'e. Gamaa gammana. Ani bakka ati jirtu kana ga'uu mannaa qaxaraa citu laal xobbee citu karaatti Lama jirta. Farshoo. Bal ati gisee farshoo namaa jettu na ajaa'ibda. Dhaggeeffadhuudha. Garaagarummaa keenyaan si hima. Ati faarsee bulaan hin jettaa? Hin jenne. Faarsee tanii buluun mirga keessan. Garuu. Usii dhaggeeffadhu. No, dhaggeeffadhu. Muuti birraa godhi. Nama dhaggeeffachuu bareeti. Sooressa jala deemnee nama waa qabu jala deemnee waan jiraannuuf asitti fakkaataa akkasitti hubatta. Kuni soba? Alex. Nama faarsinee waan jiraan. Lakkii. Qoy kaana dhaggeeffadhu. Eeshi. Ani yaada kee nan beeka, ilaalcha kee nan beeka, dhiphummaa sammuu keeti sammuun kee kan lukkuu akka hin geenye nan beeka afan siimaa jira bar ilaalcha keessa keessatti nan beekani. Eeshi. Waan namarraa qaffallee kadhannee naamni jiraannuuf asitti fakkaata. Fakkeenyaaf an akka kiyyattan sitti murti guutooni waa'ee isaa waa'ee mataa isaa ofii isaatii sitti himu nama bakka hin bu'anii. Ani biyya kana keessatti waa meeqaa wajjin wallaansoo godhanii of danda'anii haa qaffalus haa kadhadhus kara meeqaan. As keessatti ati amma namni garaa sii laafuu kan danda'u yoo ati amala qabaatte kan namni si gargaaru kan namni waa sitti darbatu iyyuu yoo ati amala qabaatte naamusa qabaatte yoo ati cimaa taate si galee akkasitti jiraachuu dadhabdeeti akka nuti itti jiraannu kanatti jiraachuu dadhabde nuti bar Dubaay atamma jirtu kana osoo dhaquu feene torbanitti yeroo lama yeroo sadii deddeebi'uu dandeenya bar. Mee koottaa. Wanta nu qabe. Yeroo meeqaaf hin deeme? Sillee abbaa si fide beeka kaan. Abbaa si fide. Si baraati abbaan qabeenyaa ati jettu kun abbaa qabeenyaa nama qabuu fi nama if duubaa qabuuttu abbaa qabeenyaa dhiyaata. Ati bar abbaan qabeenyaa ati beektu hagizee itti qabbanaa'e qofa harka kisha kaatu bar waa baasu osoo hin ta'in. Ani mataan kiyya abbaa qabeenyati kana booda maal godha abbaa qabeenyati irraa. Habiibi akkamitti akka abbaa qabeenyaa taate beeknaa bar shamarran meeqatu bo'aa jiru. Minuu nenu. Dubaayin immoo fakkeenya ijoollee namaa kana qarshii 400,300 osoo boloo gootu ilmaan namaa akkami gachiistee bulta qo'ee qabri. Eeshi amma na dhagaye Alex. Just daqiiqaa takka bicha na dhagaha. An daqiiqaa 10 sin nagaa. Eeshi akka waan nuti abbaa qabeenyaa faarsinee jiraannu tokkotti jedhe Alex. Osoma abbootiin qabeenyaa Oromoo jiraachuu baatanii Alex ta'uu kan kee namnumti si beeku hin jiraatu ture. Qabeenyaatu TikTok banee fi Facebook banee fi anaa si deebisa. Ofii banatee ittiin ashqaabbataa fi jira faarsee bulaa abbootii qabeenyaa Alex. Qoy haa xumuru. Eenyuuf hin jedhin qoy sitti ma. Tokko jedhu. Lammata yaantee business deebi'a biro. Wallahi dhiifama leenaa godhi. Anqarshi nama madaalu beeta. Sammuuniin nama madaala. Jechumti namnumti ati miidiyaa kanarraa waa hordoftee irraa gammaddu yoo jiraate Alex. Ayinaa maaliif? Haa xumuru qoy. Murti guutuu haa xumuru qoy. Xumuri mee. Galee. Lammaffaa ani nashqaabbatu ammaaliin jedhu minaamin no way.
sirritti ashkaabbatta qaxaaqqaxxee ashkaabbatta sii galee kabira gizeen atin ashkaabbanne hin tura yeroon hin jira sii galee yeroo daa'ima baattee mataa keetti deemtu san Oromoon martuu gurbaan kun fakkeenya dargaggootaaf hojjetanii buluun haga humna ofii jiraachuun jedhan garuu raadde harree wajjin ooltu dhuufuu baratti murti guutuu wajjin dhayxee agas nama 800 dhaga ilaasi hima tullu bolla arshii 800 damme inni iluu fi jimmarraa fe'ee fidaa jiru makiinaa wajji jalaa gubanii lola tureen jechuudha. Tat rat jee miskiinummaa isaatiin akka lafee fidu hanga hiriyaa isaati waan hin beekuuf. Qarshii kudhan Oromoon na gargaaraan jiini barati bakka san dhaabbattee laayifii dabarsitee sadaqaa waliin kaadhan eenyutu amanee birriitti erga murti guutuu mucaa kana. Laal agartee rakkina isaa dhiira jechuun barna hawaa gara qabachuu dandeessu albaati. Murti guutuu baay'ee anamma akka Oromootitti durriyyee akka siifaleeksi kana qabaachuun na boonsa garuu Oromoo makeessa malee habashatti asii achi muudiin qabattan. Habashaan maal nu goote nagaan jiraatti habashaan yoom takkaa nu suyitee beeti yoom takkaa waan nu jettee beeti habashaa wajji jiraanne nuti biyya takka keessa hojii jirra. Yaar habashaan mana dhuunfattee biyya guutuu ganda keenya guutuu amaaressitee diinummaa waliin hin qabnu akka kan keessatti yoo ta'elleedha so waliin nageenya qabna. Dammoo Alex ofuma isaatii barcaa siibitaa asliin jennaan osoo 50 si erge agamu waggaa